Ayyaanni Mooliidaa bara 1449 salgaffaan guyyaa boruu akka kabajamu manni maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa ibseera. Ayyaanni Mooliidaa kunis wayita kabajamu duudhaa amantichaa hordofee akka kabajamuu fi fakkeenyummaa nageenya Nabiyyuu Muhammad hojjetaniin kan kabajamu ta'uu fi biyya keenyaa fi nageenya labsuun akka ta'e walitti qabaanii koree kabaja ayyaana Mooliidaa Sheek Abdullaahi Ahmad dubbataniiru. Nabiyyi alayhi salaatu wassalaam nabiyyi nageenya jechuudhaan mata dureen kenname. Mata duree kanarratti maaliif filatame kun tokkoffaa akkuma beekamu biyyi keenya rabbiin mootummaa bareedaa mootummaa ummanni jaallatu nu kennee jira. Mootummaan kun ummata gara tokkotti waamaa jira, gara nageenyaatti waamaa jira, gara misoomaatti waamaa jira. Garuu ummanni keenya gurra kennee dhagahuu waan hin dandeenyeef rakkoon adda addaa biyya keenyatti argamaa jira. Rakkoon kun biyya keenya keessatti babal'ataa waan jiruudhaaf rakkoo sana hambisuudhaaf mata dureen kun mata duree nabiyyi nageenya jechuudhaan guyyaa Mooliidaa masjida guddaa Anwaaritti da'awaan kun hin godhama akka ummanni islaamni nageenya salaanni nuti sagannus nageenya salaamtaan keenyas immoo nageenya kanaafuu waa'ee nageenyaatu bal'ifamee da'awaa godhama jechuudha. Ergaan hin darbaanu bira kanaaf ummanni guyyaa Mooliidaa mata duree kana akka bareechee qalbeeffatee dhaggeeffatee hojiitti jijjiiru ergaa guddaa dabarsuu barbaanna. Hawaasni Musliimaa wayita ayyaana kana kabajatu duudhaa amantichaa hordofee fi namoota rakkatanii yaadachuu fi gargaaruun ta'uu akka qabus Sheek Abdullaahiin kan dubbatan. Ummanni keenya yeroo ayyaana Mooliidaa kana kabaju tokkoffaa kan ta'uu qabu walii yaaduudhaan wal mararfachuudhaan akkuma kanammoo lammiilee rakkatantu jiru lammiilee rakkatan sana gargaaru namoota dhukkubsatan gaafachuu akkuma beekamu barri kun bara haaraadha. Fulbaana tokko jedhee jalqabameera. Ijoolleen gara mana barumsaa deemuudhaaf qophiirra jirti. Mooliida kana sababeeffachuudhaan ijoollee gara mana barumsaa deemtuuf ijoollee harka qalleeyyii daftaraa fi qalama bitachuu hin dandeenye daftaraa fi qalamni akkuma kana boorsaan walitti qabamee jira. Guyyaa boruu kan xumuraa ta'a ummanni daftaraa fi qalama fidee dhufuu qaba jechuudha. Ijoollee kana gargaaruu irratti hojii guddaatu hojjetamaa jira. Gama biraatiin Mooliidaa yoo kabajannu nageenya biyyaa fi tumsuu fi nageenya labsuun akkasumas misooma eegalame galma akka ga'uu fi cina dhaabbachuun kan kabajamu ta'a jedhanii ergaa baga geessanis dabarsaniiru Sheek Abdullaahiin. Mooliidaa yeroo kabajnu biyyaaf mootummaadhaaf du'aa gochuudha. Misooma amma jalqabamee jiru akkuma kana kooriidarri jalqabamee jira. Magaalonni gurguddoonii fi magaalonni beekamaan jijjiirama guddaa fidaa jiru. Akkuma kana baadiyyaanis misoomaa jira waan ta'eedhaaf mootummaa cina dhaabbannee gargaaruu qabna kan jedhu ergaa dabarsuun barbaada.